صلى الله عليه وسلم وعن أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يرى غبافة عباس بن عبد المطلب أدير نبي جايكو نبي جاني غافته في تعجيل صدقته يجون صدقا سا جرجر سيخ النو قيسته جرى زكاة إسا جرجر سيخ قبل أن تهل يجون أدو يرون سلا زكاة ننسون انقين قبل أن تهلان فلول الراتفه أدو يرون إسان قين جرى قبل وقت يجوما يوخينو قبل أن تهل عليه الهول يجون أدو برر نانوين odoo waggaan guutin niin kennaa akkami sadaqaa yookiin zakaa niin kenna jedhee gaafannaan farakata lahu fi zaalika nabiyyichi isaa fayyama godhe waan san ga'e gatteessaadha yerawaahu tirmizii gabaasa haakimii gabaasa hadiisni maal jechuu kenna edaanumma zakaan sirriitti wajjabuudhaaf waggaan irra naanna'uu qabaa jennee dabarsine jechaadha garuu immoo namtichi tokko if dura jarjarsee yoonii fi kan rakkinan qabu jechuu nutti argisiisuu deeme jechaadha farakata lahu في ذلك وان كان كيست ايام غدي في جچارا ودو برر نانوي سنون دندام جچما وان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم ارجما ربي راغباته قال يچون جدر ارجما ربي انسان فيما دون خمس اواق جچوان اقيا شني غدي كيست جچارا اقيا يرو جنه قدر جچون مالك انغا توكو جچارا uqiyyaan takitti meeqaa siin jedhani diraama 40 jechaadha akkasumas diraama 40 baay'isa 5 jechuun meeqa ta'uu deema 200 ta'uu deema jechaadha leeysan taane fi maaduuna 5 awaaqin fi maaduuna 200 dirhamin jechumaaf deema jechuudha diraama 200 gaditti minal wariqi jechuun fiddaarraa yookiin meetarraa jechaadha أيوة سانكيسة تنتاني صدقات جيشون صدقان هنجرتو جنة جودا أواق أوكا جنة وكيا جيشودا أما كان يجود فخمس أواق إن وكيان شنوغا والد ديبتلا التمئة درامين وكيان تكتي ميكا سنجنة درام أفرطم جنة مثل أفرطم بايسة شن يرو جت ميكا تا أفر بايسة شن دي تمي بقى دبلا متى ودي ميكانا أما كان يجود رمال جيشودا جرامة إبا تربافي أيوة جرامة صدمي شني قد كيستي زكان انجري جدا إتافقنا جدا لما أتبعي تكسو جنة الرجالة كسيمتي جرامة إبا لما جرامة ميكا تهان ونجي مدراوي إتاف جدا ميتا إبا تربافي صدمي شني جنة متي شني قد كيستي زكان انجري جدا أما لما قلتو جرامة إبا لما قد كيستي يرو قرتيغا ميتا تاي فداته سنيجد كيسة زكان انجلو جيتشادا وليس سون كان فيما دون 5 زوج متى قال شنيجد كيسة من الإبل جيتشادا زوج جوجا جن أولي جدني فسرني أكان جيتشون أما وهو اسم جمع يطلق على المذكر والقليل والكثير أيوة أما قال شنيجد كيسة كيتشوا تيما قال شنيجد كيسة تنجلو صدقات جيتشون صدقان إنساني وليس فيما دون 5 أوسق جيتشون سيئا قال شنيجد كيسة ماسي من التمر جيتشون تمر الرا أوسق وقا جنجم وسقني أنا داولا إيشي جدني لكاون إنساني سيئا قال شنجيتشون يا أول ما قالتو أوسقني توكيشي سيئا قال توكو جيتشودا سيئا قال في إنا قال ديمون أيوة في إنا قال شنيجد كيسة من التمر جون تمر الراخانته خيستي صدقات جون صدقان انتاني كذا أما ونقول دوبا midhaan organii fi meeqa ta'uu qaba jechuudha fi'ina gaalaa 5 ga'uu qaba jechuudha fi'inni gaalaa 5 organiif walitti deebifne meeqa ta'a ta'uudii ammoo maal jee kiiloogiraama 900 jedheen jilesii miti immoo wanni kun amma approximately dha malee exactly miti jechuudha jala mureetii miti approximately dha walitti dhiyeessinee jechuudha dubbii walitti dhiyeessinee meeqa kiiloogiraama 900 jechaadha kiloogiraama 900 jechuun kuntaala meeqa godhuu deema kuntaala 9 miti namni seenyaa ni beekala kuntaala 10 irraa baasa kasini ayyuwa waluma dhiyaatee jechuudha dubbiin garuu immoo inni exactly jennee wanni jala murree himuu dandeenyu jirtu jechaadha ta'uudii immoo maal lakkaawee kiloogiraama 900 gad keessatti jechaadha amma xaanni 5 yookiin daawullaan 5 yookiin fe'aan gaalaa 5 kun suguda jennee yeroo lakkoofne isa silaa gizee fiqriidhaa baafusan ka isa saniyyoo kalakkoofnu taate suguda 300 jedhama jechaadha sugudni tokkichi hangam takka jechuudha geessime
kiloogiraama lamaa fi walakkaadhaa miti kiloogiraama lama tuqaa shanii jechuudha akkasii miti amma walumaa galattu kiloogiraama meeqa godhuu deemna reemma haa inni 300 jechuudha isa suguda jedhamu san 300 jechuudha yookaan isa suguda jedhamu sanii ta'uu qabu wal nuun dhabdun walumaa galattu meeqa jenne amma kuntaala 9 jennee lafa keenya jechuudha tilmaamaani amma kunuu shallay jala murreetii miti jechuudha haa ta'u waan fe'ina gaalaa ba'aa gaalaa shanii gad keessatti minattamrii minattamriin qeeydiidhaa miti sharxii ulaagaa miti timira qofaa miti jechuudha wantuma nyaatamte jechuuf deemne jechuudha bakka sanii gad keessa sadaqatun jechuun sadaqaan hin jirtu zakaan hin jirtu rawaa muslimuun hadiisa muslimii gabaate walau muslimu jira hadiisa abii sa'iidirraa leeysan taane fi maa duuna khamsati awsuqin waan daawwillaa yookiinis fe'ina gaalaa shanii gad keessatti min tamriin timira irraa kan ta'e walaa habbin jechuun firii midhaanii irraa jechuun nuuf fixela amma reefu min tamri jeetuma qofa use amma walaa habbin jee firii midhaanii jechuun qamadii garbuu maaree waan jennu kana walitti deebisee jechaadha habbi hoggaa jenne firuma namni nyaatu jechuudha midhaanuma namni nyaatu jechuudha misulul qamadii washa'iiri garbuu wal adasi eesoo waamsaaliyaa wan kana fakkaatu hunda keessatti sadii gad keessatti sadaqaan hin jirtu jechaadha waatu hadiisa Abii Sa'iidin bu'urri yookiinis mahiikni hadiisa Abii Sa'iid muttafaqun alayhi jechuun Bukaarii Muslim keessa jira jechuudha amma nuti asirraa wanni baranne diraama 200 gad keessatti yoonii fi fiddaa ta'e zakaan hin jiru jechaadha akkasumammaafis gaala shanii gad gaala gartee shaniin gahin san keessatti zakaanis hin jiru jechaadha akkasumammaafis midhaan fe'aa gaalaa shaniin gahin keessatti zakaan hin jiru jechuuf deema Saalim ilma Abdillah Umar irraa gabaafame nabii jechuun abbaasaa Abdallah Umar irraa gabaasee nabiyyicha irraa gabaasee qaala jechuun jedha nabiyyichi fiimaa saqate samaa'u jechuun waan samiin obaafte keessatti jechaadha waan roobaan margee guddatee bakka ga'e jechuuf deema waan bokkaan obaase wal uyuun jechuun waan amma burqituun bishaanii obaafte jechaadha uyuun hoggaaniif jenne ija bishaanii akkas jechuun ija hoggaa jenne maal jechuun wayallatii tatafajjaru min al-ardi bilmaa'i bishaan lafarraa ol burqu jechaadha warubbamaa tatakawwanu yeroo takka immoo ni uumamti minaa isiirraa ni uumama al-anhaaru jechuun lagni uumamuu danda'a jechaadha kana bakka bishaanuma ilaal lafaan tolcha maareen godha ittiin guura jechuun sin rakkisin jechuudha laamma maal gooteetumatti maysite ati karuma qofa duraa fuuteetuma ooyiruu teete gadi fiddee ooyiruu obaaftee jechaadhamma fiimaa saqate samaa'u jechuun ooyiruu bokkaan obaafte keessatti wal uyuun jechuun kan burqituun bishaanii obaafte keessatti ookaan asariyyan yookiin ka hiddaan dhugu keessatti jechaadha hiddaani kanuma harkifateetu mukmila muka gurguddaadha bishaaniitiitu jala kana deema laamma isuma jala kana deemu san achi harkifatee laa mangoos ta'e waan adda addaatis ta'e maal ta'e midhaan adda addaatis ta'e hiddaan harkifatee dhuguu danda'e timiraas ta'e inabaas ta'e kana keessa asarii jechuun isa hiddaan harkifatu jechaadha waan hiddaan harkifatee bishaan dhuguu danda'u keessatti aluu shuruu oshi takka kurnaffaatiitu wajjaba jechuudha qabeenya keessan walitti deebiftee bakka 10 baafte waan bakka takkaa kan ta'e jechuudha amma takka kurnaffaatu keessatti wajjaba wafiimaa suuqee jechuun waan obaafame keessatti amma reefuchi olitti waan fe'aa gaalaa shanii gad keessi jenne miti amma fakkeenyaa namni tokko ooyiruu qaba haa jennu laa akkasii miti ooyiruu warra keessanii ma fuudhiiti kuntaala 10 godhime meeqarraa baafta hoggaa sana kuntaala takka irraa baaftaa takka kurnaffaa jechuun akkas ilaama akkasii miti ooyiruu warra keessanii walitti deebifnee hoggaan kuntaalaan shallagnee tilmaamne meeqanuu ta'e jechuudha 10 ta'e kuntaala 10 hoggaan ta'e tokko keessaa kennine jechuudha maali jennaan bishaan warra keessan harkaan ittiin guurre akkanuma bokkaan itti bu'eetuma sababa bokkaa saniitiin midhaan kun guddatee ati jalumaa haramte qofa malee wanni ati goote hin jirtu jechuudha oomishuu isaa qofa wanni ati goote maaseesi gaafa akkasii takka kurnaffaadha waan ammallee turan banamne ijoolleen hin banamne maama hin malle hin banamne allahu akbar mana kana fudhannee jedhamne asiin seennala وفيما سقي جتوا وانو بافما خيزت مفالا خريفوتي بالندح يجون هركان اتبورو جتوا دلام هركان اتتو خيزت بالندح يجون هركان اتتو هركان نمني جارتين عن اتبوري akkasuma maasi beeyladaan itti guure baala gaarii faadhaan itti guure
قال فادان اتبوره ندي جاني وانا كناتين وفيما سوقي وانا باهم خيت بالنبح هركان اتتو يخي اتبورو فايتة نصف الأشري ولكا تكفر نفاتيتو خنما يجارا ميك ايشو تكا دي دم فايتو دا ايوه تكا دي دم فاد الراخن نيشو دا أما مال قونيتو غافا أورو تيسن هامي ورخيساني تجار كان اتبوري أجنو yookiin gaala qabaataniiti harreefaa qabaatanii saniin akkasitti tibuursan uurusanitti akkasumatti gaafa kanaa rakkinni jiraate reefummoo kuntaala kudhayyoo ooluun ta'e jedhalte kuntaala tokkoon irraa kennaa jette har'a maal godhu deemtanii har'a meeqa kan itti gaafa warri keessanitti bu'uudhaan walakkaa kuntaala tokkoo kennite jechuudha akkasumatti takka kurnaffaa san fuuteeti bakka lamatti dabaafta kuntaala tokko jesan bakka lamatti dabaaftee waan bakka takkaa kennite jechuudha akka rakkina warri sun itti rakkatee guddiseetu ilaalama jechuudha. Sawaahul Bukaarii jechuun hadiisa Bukaariidhaatiitu gabaate abbaa Daawudiif ni jira. Ookaan jechuun izaa kaan jechuun hoggaa ta'e ba'alan jechuun kan hiddaan dhuge amma asariyyan bakka reefu jedhe ba'alan jeen malaa akkasumatti ba'alii jechuun isa hiddaan harkifachuu danda'u jechuudha ammaasi. Kan hiddaan dhuge keessatti alushuru jechuun takka kurnaffaatiitu kennamuu qaba jechuudha. Maali jennaan arraas irratti kan ilaalan namtichi mukni ifumaaf harkifateetu hiddaan dhuge jechaadha. Wafii maasuqee waan obaafame keessatti bisawaan jechuun mootoraan waan obaafame keessatti oonnadi jechuun yoo beeyladaan itti guuruu harkaan itti guuruu jaarkenaan itti naqu kana keessatti sawaaniin kun ammoo mootora jedhanii tonu fassaranii kitaabtichi immoo akkas hin jedhuun xiqqishooni maysa as sawaanii jammu saaniyatiin jaa walatu akkasitti taqaayura walirratti axxafuu wal qabsiisuun garaagarummaa kenna beeyna saaniyati wannadi jechuun saaniyaa fi nadiin garaagarummaa qabaa jechuudha akka uummanni fassarutti immoo yaa'ii taraadufa tokko ta'uu kenna jedhama sawaaniin kun ittuma ta'uudha akkuma nadiinutti ta'uu ta'e jeemma inni falladii yambaqi inni barbaachisu aliikumaa walii irratti hirkachuun asirratti anna saaniyaa hoggaa jenne haasatun bisa ibidda waabbi beeyladaadhaan hoggaatti guurre saaniyaa jedhamti nadiin ammoo beeyladaa qofaa miti wantoota biraatiin harka namaatiin itti guuruu waan adda addaatiin deemnee itti guurree rakkachuu jechaadha kanaaniif cinquurra bisa waan jechuun mootora amma mootorri kun gaasa sirraa barbaada waan adda addaa sirraa barbaada jechuudha isumaa bittee fiddammaasee isii kanuma keessaa wanni jiru ni jirte jechaadha wafii maasuqee waan obaafame keessatti bisa waanii mootoraan awwin nadi jechuun yoo itti ta'uudhaan harkaan itti guuruudhaan nisful jechuun takka diidamaffaatiitu kennamuu qaba jechuudha walakkaa takka kurnaffaa jechuun takka diidamaffaa jechuudha waan abii muusaa lashaariyyi أبي موسى الأشعري في موازي راقبا فمن مثال ما جاء النبي قال يجون نجد لو ما يسال لماني نجد لا تأخذها جتون فوق ناجي أها أما إني في إني أبي موسى الأشعري في موازي إسان كن أي تبكي إسان جيران بيتي إسان لك أنيتا أنيتين يمني أبي موسى الأشعري من كسوما يجودا يمني كوني godina lama qaba jaakata umara kunira godina lama qaba godina tokko keessa mu'aazii jira godina kaan keessa immoo abii muusaa lasharii jira jedhanam maamne jiru dhabame addaraashu ganuu soo jamalee faa'ee maqaa ulaan tun hin banamne jechuudha kanutti aan tun duraan eeysaa as tattaanidha aywa maal jetteme لا تأخذوه أما إذا بقيت كان جئين كن يمن يجوف ديمنا يجودا لا تأخذها جتون فودنا إيش اللمان جل شوف يمن تانجنة جودنا داد يجودا يمن جودنا لما قبضي جودنا تقوم أزي كيس جرا جودنا تقوم أبي موسى الأشعري تيتو كيس لا تأخذان فودنا هذه صدقات يجون صدقة كيس فودنا إلا من هذه الأصناف الأربعة يجون أكاكولي أفرن كان الراملين فودنا جي جانا مرجمان gosoota afran armaa gaditti lakkaa'uu deemnu kanarraa malee hin fuudhina maali mee gosoonni afran suni ashaciir jechuun garbuurraa malee walhinxati jechuun qamadiirraa malee wazabiib jechuun akkasummaas zabiiba isa jedhamu jechaadha inaba goggoge jechuudha zabiiba ogaa inni malaa wayinii goggogde jechaadha isa goggogee qallate sanii fi wattamri jechuun timirarraa malee rawaa uddaara quxu qabraanii yoo ta'e qabraanii gabaase walaakin waakii gabaase amma duuba wanta nyaatamu yoo ta'e wantoota afran kana malee waan biraarraa zakaan hin kennamu jechuu kennamaatiif nu kuni maalaa goonu ree naam lakkii kanaa miti wa'aatuu haqqa'u yoo maasaajii inni quraanaa kan jedhu wa'aatuu jechuun kenna haqqa'u jechuun dirqama gartee midhaanii san kenna yoo maasaajii jechuun guyyaa oomisha isaa dirqama inni qabu isaanii isa san kenna inni jedhu maal jechuu kenna
wantoota facaafatee namni ittiin jiraatu hundarraa ni kennamaa jechuu kennaa jiran maaliif jennaan gosa midhaaniirraa kan biyya yaman jiruutiitu isaan afran kana jechuuf afran kana jedhe malee jedhan akkasuma isaan afran kana jedhe malee kana qofaa miti wanti namni nyaatee ittiin jiraachuu danda'u tokko zakaan irrumaa kennamaa jiran waan namni nyaatee ittiin jiraatu tokko jechuudha amma barbaree namni nyaatee ittiin jiraachuu danda'a barbaree nyaatee ool ta'u yaas isuma qofa marqaa godhatanii nyaata hin ta'u miti wanni akka takka isaanii zakaan hin kennamu jechuudha akkasimi amma waan akka takka isa osoo hin ta'in waan akka daa'imaa tan amma daa'ima qofa kophaa nyaattee isa qofaan ooluu hin dandeessu jechaadha kana odoo hin ta'in waan namni soorata jedhee nyaatee ittiin jiraachuu danda'u jechuudha walumaa galattu kanumarraa zakaan kennamuu qaba garuu yaman keessa wanni heddummaatu afran kana waan taateef afran kana irratti xiyyeeffate jedhama walitti daara quxurii ni jedha mu'aadin jabalirraa gabaasee qaala jechuun ni jedhe mu'aad ammal qissaa'u jechuun ammoo gartee dabaaqula jechaadha dubbaa isa jedhamu sanii baaqil isa jedhamu san qissaa jechuun isa silaa nyaatamu san osoo miti maal jettanii mitiin buqqee jettanii balleessan argatuma mee maal jettanii mitiin waqtaa kala sanitti yaa'ee deemnee ta'uyyaadha fa'ammal qissaa'u jechuun ammoo dubbaa jedhame isa amaarኛadhaan dubbaa jedhamu san jechuudha ayyee dabaaqula isa jedhamu san haa akka ati jettetti buqqee fi wal bitteessa jechuun wal bitteeku jechuun habhab kunii fi qissaan kun waluma fakkaata garuu immoo habhab akkama nyaatta jechuudha karaa keenya baay'eedha hedduu jira adaamaaf haqiisan mayni miti asittin arginu immoo yeroo soomanaaf amma fakkeenya yeroo dheebotu jira miti isan dheebuuf baay'ee tawaadha akkama ciraniiti muraasaa namaa gurguran habhab jedhama jechuudha wal bitteeku jechuun habhab warrummaanu jechuun ammaatiif rummaana walqasabu jechuun shankoora jechaadha shankoora jennee isuma silaa nyaannu kana jechuun amma solloisatti nyaattu kana bayitaa miti jarreen kana faqad afaa'anu rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan isa kana dhiifama godhee jire jechaadha dhiifama godhe kanarraa zakaan hin kennamuudha kana nyaattee ittiin jiraachuu hin dandeessu waran mala habhab waan namni nyaatee ittiin jiraatu miti akkasuma maasis baaqulli jedhamu sanis waan namni nyaatee ittiin jiraatu miti rummaannis akkasuma shankoora nyaattee rafuu dandeessaa garaan ammallee woomati gaafatala shankoora akka feete quufteesi woomati gaafate jechuudha jarreen akkanaa kun dhiifama jecha wa isnaaduu da'iifun sananni hadisa kana laafaadha maal ta'e gadiin kun wafii inqixaa'uun jedhan citinsaa keessa jira munqatee eenyuuf eenyudduu Muusaa ibnu Xalahaatii fi Mu'aaz ibnu Jabal jidduutti citinsi jira jechaadha hadisni munqatee jechuuf deemna ولكنه انقطاع مختصر غرو citinsi jiru suni citinsa gartee gaadhiifama godhamu tokko maal jennaan Muusaan kun yarwihi an kitaabi Mu'aazin jan kitaaba Mu'aaz irraa hima malee kanatti himu jechaadha barreeffama Mu'aaz bira jira ayye kitaaba isaa sanirraa himu jira malee kanatti boo hujjatun wanni kana ragaata inda ulamaa usuli ladisi warra gartee usula biratti ragaata walizalika tanmaafu sahahu ba'd ulamaa gari ulamaa ta hadisa kanan sayye jejan hadisni mesela wanni isa tuqe munqatummaadha citinsa sararasaa kana karatti muramee jira jechuudha maal jennaani isa hadisa kana gabaasee fi Mu'aaziitu wal qunnamtiin qabne jechuudha yeroon isaanii tafagoo kitaaba saarraa hima jaan inni bakka namti tokko hoggaanii kitaaba irraa hime jechisaa sun fuudhamuu qabaa jaan maal jennaan wani jijjiiramu jiruchi keessa barreeffamee jira jechaaf wanni gawwaan qabee fi wanni qalamni qabeen kutti yanimti akkasuma immoo kunis kitaaba irraa hima waan ta'e rakkinan qabu hadisni sayyee jedhee jangarii ulamaa'uta ni fudhanna jechuudha edaa wanni zakaan irraa bahu waan namni nyaatee ittiin jiraachuu danda'u malee wanta namni isii nyaatee nyaatarraa ittiin duroomuu hin dandeenye takka keessatti zakaan akkan jirre beekamaadha jechuudha wanni zakaan irraa bahu waan namni quutaa soorataaf ittiin jiraatu ta'uu qaba jechuudha waan akka garbuu qamadii eesoo maal kana ajjaa'itaniini kana yooniif ta'e rakkinan qabu isa kanarraa ni kennina waan akka timiraatii fi inabaa fi kana amma timiraa fi inaba fa'aa namni jiraatanii warri dursunuu jiraachuu ni ture jechaadha timiraa fi bishaanii ni jiraachuu turre jedhanii miti timirri immoo zakaan irraa kennamuun baay'ee beekama labzumaatiitu jiraatirree وانا كتبت سوق بيتشادا سالم بن ابي اسمه رضي الله عنه قال سالم بن ابي اسمه راجع بافمه صلى الله عليه وسلم كما ربي وجج اذا خرجتم جتو يرو شلقدن اي وفخذوا اما اورو تكديمنيت ور اوغما قبو جرا شلقو جتون اما لا مغار دغبهيتي
akkana gamaa gamana siidhaa deemee ilaalee ooyiruun tun hangana kennuu ni dandeessi jedhee irra barreessa jechuudha amma. Kuntaala 10 kennuu dandeessi, kuntaala 20 bahuu dandeessi, ba'aa hangana wanti sun baasuu dandeessi jedhee barreessa laamma. Kanaatitu maal jedhama harsii jedhamti wanni kun tilmaama jechuudha shallaga jenna jechuudha. Idaa karastum jechuun yeroo shallagda yoo ta'e gimmidan faquzuu jechuun fuudha zakaa nama sanirraa. Wada'u sulusa jechuun takka sadaffaa dhiisaaf immoo takka sadaffaa ooyiruu sanii irraa lafa dhiisaa jechuudha. Amma maal godhan jechuun mootummaan warra waan kanaan leenjifamee bahee qabdi lafaa. Akkasumas jarreen kana fuutee biyya keessa ergiti ooyiruu teessan tana irra deemaniitu moggaara deemanii ilaalanii ooyiruun tun hangana baati. Saniifuu ooyiruu ta'e tana hanga oomishamtutti kanaa jetteen seeninii siin jedhan. Garuu bakka ati immoo irraa murattee ittiin jiraattu maal sii godhan irraa lafatti si hambisan jechuudha. Takka sadaffaa ooyiruu sanii yookiin takka arfaffaa ooyiruu sanii lafatti si hambisuudha. Waan warri sun ittiin jiraatu yeroo keessummaa ittiin dhufte maatii ittiin kabajan waan gartee gaa namni karaa deemu waggaa dhufe ittiin keessummeessan waan akkas jechuudha. Takka sadaffaa ooyiruu lafa dhiisaniif jechuudha. Wada'uu lafatti irraa dhiisa asulusa jechuun takka sadaffaa jechuudha. Fa'illam tada'uu yoo takka sadaffaa dhiisuu baatan yoo takka sadaffaa dhiisuu baatan fada'uu rubu'a takka arfaffaa dhiisaa jechuudha. Maaliif dhiiroo takka afraffaa lafa dhiisuun kun miskiina irratti haasii dhaqatanii firaaf haasii dhaqatanii ollaa isaaniitti faa kennanii nama gartee gaa isaanii dhufeessi kana kanaan haa gartee gaa simatanii jechuufi ijoolleen isaatiin jiraatu warri manaa isaatiin jiraatu jechuuf irraa lafa dhiisaniif jechuudha. Booda ooyiruu tanuma isaaniiti bar amma hanga maali hangi kana godhan kun hanga wanni kun oomishamtee tumamtee akkasitti hintaala hanqa ja'amee tilmaamame san baatutti yooni jidduu tana gartee gaa karraafu fuudhan taatini irratti miti saniifuu ooyiruu hanga kana kana jettaniin tuqinaati armaa ol hanga kana fudhadhaa jettanii irraa lafatti dhiisuufii qabdanii. Hadiisa jara shananiitiitu gabaasa ibnu maajaa malee ibnu ibbaanii fi walaakin wachuun hakimu sadiisa kanaan qulqulluu jedhan jechuudha. maal jette attaab ilma asiid irraa gabaafame attaab asiid bifatin fakasirin asiid jenne usaydii miti attaab asiid irraa gabaafame rabbi sarraa jaalatu qaala ni jedhe sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbii nu ajaje ayyuqrasal inabu jechuun inamni tilmaamamuu yookiin shallagamuudhatti nu ajaje jechaadha gimmidamuu jechuu bakka ilmoggaa deemnee gimmitiitu goona jechuudha kamaa yuqrasu jechuun akka gimmitamu akka gartee gaa tilmaamamu sanitti annaqlu jechuun akkuma timirri tilmaamamu sanitti inamni tilmaamamu shallagamu jechaadha hangi isaa Utuba jechuun fuudhamutti nu ajaje zakaatu zakaan isaa zabiiba jechuun goggogaa ala ta'e isaa jiidhaa saniin fuutu jechaadha. Ina bari beektaa biyya nan jiru. Isinti karaa keenyatti karmarra ta'anii gurguranii ni bitattee nyaatta baay'ee bishaan qaba gizee ashiitaa kana isaa barra bishaan qaba ammoo hoggaachi goggoge qal'atee qixa garbuutti deebi'a qixa firii garbuutti jechaadha. isa akkasi goggogee maxxane san isa san malee kanaa jettaniin fuudhina jechuudha. Watuuqa jechuun fuudhamuu zakaatu zakaan isaa zabiiban goggogaa haala ta'een jechaadha. Erga goggogee booda zakaataa fuutan malee isa ashiitaa sun zakaa fuudhuu sirriitti. Lawwan kamsa darbee jira shananiitiitu gabaate. Wafii hadiisa kana keessaa inqixaa'uun jechuun citinsaa jira. Hadiisni kun amma munqaxii illee ta'u ireefuun tanaa dubbannee jirra jechuudha. Izaa karastun faquzuu wada'u sulusa jeereefuun tana. Yeroo ooyiruu takka tilmaamtan jechuun ooyiruun sun fedhu timira ta'a, fedhu garbuu ta'a, fedhu eesoo ta'a, fedhu qamadii ta'a, fedhu ooyiruu gartee gaa inabaa taati jechuun deema jeneraalitii isaatiin kana hunda keessa fudhatee jira jechaadha. Waan amri ibn Shu'ayb nabii amri Shu'ayb irraa gabaafame abbaasaa irraa gabaasee akaakotaa irraa gabaasee anna imra'atan intalti takka sallallahu alayhi wa sallam nabiyichatti ni dhufte intalti tun eenyu dhiiru hiya asmaa'u binti yaziid ibn sakan jedhan asmaa binti yaziid sintuni nabiyichatti ni dhufte wama'ahaa odoo isii wajji jirtu ibnatullah jechuun intalti siidhaa takka muciyyoo xiqqoo fudhattee nabiyicha bira dhufte jechaadha. Amma intala xiqqoo fudhattee dhufte isiin tuni wafii dibnati jechuun haala harka intala siisan keessa ayyee gumeen lama jirtuun jechaadha. Masakaa isiin jedhamtu tuni wayessi waaru jechuun gumeedha. Faaya jechuudha amma harkatti uffatamti. Gumee wanni jennu sun harkatti uffatamtu gumee jenna jechuudha. Yoo harkatti uffatamte feenyi maal jedhama? Gumee jedhama. Afaan keessanii maal jennamu? Gummaa miti yoo mormatti uffatamtoo maal jedhamti? Hin jirtu biyyan. Biyyanuma jirti. Yoo mormatti uffatan maal jedhanii
برازيلية مرمى يتنمى أيوة callee jennaa yoo mormatti uffatame ta'e yoo gurratti kaa'amu ta'e maal jedhamu guutichaa jettanii forora jennaan nuti karaa keenyatti yoonii fi miilatti kaa'atame yoo maal jedhamaani maal jedhamaamne elboodha kilkillee jenna nuti arabarraa fuudhama halkaal jedhan beektaadhamni yoo miilatti kaa'amu taate kilkillee jedhame ati immoo elboo jetteen ati yoo maal jette karaa keenya hin jiru ni jiru yoo quba miilaa kaa'atame maal jedhama in argine yoo quba harkaa kaa'atame maal jedhama quba harkaatti moo qubeelaa jedhama amartii jedhama jechuudha bitoo jedhanii miti quba harkaatti yoo ni kaa'atamu taate qubeela inni hundinuu bakkatti kaa'atamu saniini maqaa qaba jechuudha yoo ni irratti kaa'atamu ta'e maal jedhama hunda isaatu barbaada fidala yoo harkaatti kaa'atamu taate maqaa qaba arabu biratti akkasuma yommuu asitti kaa'atame maqaa qaba yoo morma kaa'atame maqaa qaba yoo gurra kaa'atame maqaa qaba yoo funyaanni godhame maqaa qaba funyaanni godhachuun isaa fakkaan argamu waan jiraatiin jechuudha warra hindii fa'aa akkas beekaa mata fakkaachuun dorgamaadha maa jettee مسكتان من ذهب ayyee masakataan jechuun gumeen lama min zahabin jechuun ta warqii irraa tolfamte jechuun gumeen suni فقال لها يقال لها قالت دست برنجين كان مسكا يكون تطلق على الخلخال ايضا تميل قوله من سنه تسند بتمتي سنجده اما متيون تنا خاته تاو جرت لامه متيون اركرا قبدي فقال لا يكون يرجمان انت لكن نجده اتوقين جچون الراكن تجرتا زكاه هذا جچون زكاه وان كان الراكن تجرتا جيما اما اذا فايا يوكينيس غرتي غاغيت اغيت قامت خاينورا ورقي في يوني في بريرا خطول فمتات زكام بو قبا جچودا اتوقين جچون نكني تاجي زكاه هذا جچون زكاه وان كان راني كني تاينان قالت يتلالك يمكنني يمكنني جت قال نجدني اي سروك يچون سغمچي سانتلو جين اي صورت الله يچون ربين سدي خايو بهما يچون بكغومي تلماني يوم القيامه غيا قيامه واره يچون غومي لما يچون من نار غومي لما كيبتا يو زكاه ران كنن guyyaa qiyaamaa gumee lama ta'e ibiddaa bakka isii tanaatti kaa'amu ta'a inni sun si gammachiisaa jedheen jechaadha amma wanni sababaa ibiddaa ta'u kun isumaatiitu dirqama jechuudha naam yoonii fi warqiin faayinni adda addaa kan isiin qaamarraa qabdu giraama 85 ka ga'u yoo ta'e kun miskiinaa ta'e isaa qabaachuu qaba jedhan bakka ulamaawwanni naam hadiisni maali zaahirisaati akkasuma kan namaa ta'eeti fa'alqatuhumaa jechuun intalti firraa baaftee darbite jedhan Iyo rafuutee tuma gumee lama lachuutu rabbi jecha kanneen jettee kennite guutumatti kennite isumaa jechaadha sababu salaatatu jechuun ajjaa jira sadeeniitu gabaate sanannati takana qawwii jechuun cimaadha wasaa'u laatuun jechuun haatumatti sana qulqulluu godhe minatiisi aishata hadiisa aishaadhaa irraa jechuudha keeka biraati waan biraa jina fakkaatu maal jeexee akkasuma jedhe jechaadha amma duuba dubbiin bakka sanatti maal nuu kennu jirti wal hadiisu sari'uun hadiisni dirree ta'a fi wujuubi zakaati fi luliyyi faaya gartee ga dubartoonni qaamatti uffatan keessatti zakaan akka dirqama ta'e dirree baasee nutti himi waqad qiila bi adamil wujuud ulamaa'onni immoo keessa wal dhaban gariin dirqamaa miti jee maal jennaan li'aasaari warabata anis salafi jechoota salaftootaatitu jira akka dirqaman ta'in baay'ee wantoota baay'ee salaftootarraa dhufee jira qaadiyatin bi adamil wujuubiya dirqama ta'uu dhabuutiidha takannitu laakiin ba'ada sayati ladiis erga hadiisni kun sayee jedhame booda immoo laa asara lil asariya lil asari jechoota salaftootaatiin dhiibbaan hin jirte jechaadha odoo hadiisni as taa'u jechoota salaftootaa jalan deemnu naam asirratti magaa ta'uuti oofee wanti inni baay'ee murteesse maali yoonii fi wanni sun bakka zakaan irraa ga'u ga'e jechaadha giraama 85 warqiin sun yoo ta'u ta'e zakaa irraa baasuu qabdu yookaan intaltummaan sun uffee akkasitti qaamatti uffatee miti miskiinni immoo kophee dhabee lafa deemu jira la miskiinni waan nyaatu dhabee ol deebi'ee bishaan fa'aa dhugee rafu jira jechaadha niifuu isiin akkanatti dilana uffatte miskiinni immoo ol deebi'ee duwwaa rafu jira niifuu waan kanarraa zakaa baaftee miskiina kana uffisuu qabdi miskiina kana kennuu qabdi malee hin ta'u jechaadha yookaan giraama 85 ga'u ta'e jechaadha yoo san hin gahin ammoo dirqamaa miti jennaa irraa zakaa kennuu mitiidha. وعن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة راجع بافمي أنها يكون أم سلمة كانت نتاي تلبس ويكون تأفت تاتي أوداها من الذهب أوداها من ذهب يكون قمي ورقي راتات أفت جيتشارا أما إسين توني
khalkhaali kamiila godhatan sani jankun kamiilaati maal jennee xamboreef elboo sani kunoo mala owdaa kan jechuun elboo yookiin kilkillee min zahabin jechuun warqii irraa taate miilatti uffatee turte jechaadha. قالت يا رسول الله uffatuu turte faqaalatni jette yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii akanzun haazaa wanti kun qabeenya ol kaayatame yoo zakaan irraan kennamin rabbiin itti nama gubusanii jettee gaafatte kan yoggaa jenne qabeenya rabbiin dubbate la wallaziina yaknizuuna zaaba wal fiddata warri warqii fi akkasuma meeta ol jabeeffatanii seef godhatan jechaadha kaayatanii walaa yunfiquuna fi sabiilillaahi karaa rabbiitiif jecha hawaata kallee irraan kennine fabashiruun bi'adaabin aliim ummata keessan adaba laalee isaan gammachiisii rabbiin quraana keessatti dubbate yaa ergama akan junaadaa wanni kun waan yoo ol kaayatan qabeenya yoo ol kaayatanii zakaarraa kennuu baatan booda rabbiin itti nama qabu sanii jettee gaafatte jechaadha kan jechuun waan seef godhatan jechuudha dilbii jechuudha dilbii beektaa dilbii jechuun qabeenya guddaa jabeeffame tokko jechaadha akan zun huwa jechuun wanni kun kanzii jala ni galaa jette qabeenya seef godhatanii ol kaayatanii zakaa yoo irraan kennin rabbiin itti nama qabu sanii moo kam yennaan fakkaala jechuun ni jedhe إذا أديت رفعته إذا أديت زكاته يجون زكاة يقرأ كنيته فليس بكنز ونكون كنزي سنيم تيجادا أما ما جت بدي مريء كوني فايق آمد فتومتي خنا رازكان كنا مندير كما يشوف خنو جرام ما في هذه نكون هذه ترى فوتي وجوال كركارا لكن كنزين جدامو إذا أديت يجون يقرأ كنيته زكاته زكاة يرابافته كنزين جدامو رواه أبو داود الدباداودي قباسه دار قطني قباسه حاكم أماسي أجزا خنان قل جيجيج شادا يفيد وجوب الزكاة خنيس زكاة درقمته كنفل لي فاية خيست سنن أبي داود كيس إنماوني جراو جان ما بلغ أن تؤدى زكاته زكاة سار راخن نمو وانتقى ورقيرا إيك أو وانتق آمتو فتن فزكية زكاة باسي فليس بكنزي يروسان كنزي جرمت الرسل الله قامو شادا gartela yoo zakaa ga'e jechuu kan nu jira reefuma waggaa sun fedhu zakaa gaafa dhuga'uu baata irraa baasuudha jechuu kenne jeneraalitii isaatiin waadaa yakdii kunni murteessa bi'annanni saaba zakaa garuun mu'tabaruun jechuun ilaalamaan filfiliyyatu jechuun faaya qaamatti uffatamu keessatti fayidaa kaanat aqalla yoo ta'e xiqqoo taate minanni saabi qixa silaa zakaan keessatti wajjabu san irra xiqqoo ta'an allaa tajibu fi adda taatu zakaan keessatti dirqaman taatu wawwa nassun fi mawdiil khilaaf jechaadha kun ilmaa uragaan ta'e bakka wal dhabni jedhutti fataayyana masiirulee gara isa kanaatti deemuun dirqama jechuudha amma nuti faaya qaamatti dubartoonni uffatu yoo zakaa ga'u ta'e hadiisa abii daawud irraa beeyne yoo zakaa ga'e ta'e irraa baasuun dirqama jechuudha kasi miti garuu ulamaa'onni bakka kanatti wal dhaba guddaa qaba tawdii dhayxanii ilaaluu dandeessan shawkaanidhaas bantanii ilaaluu dandeessan fatul baariis ilaaluu dandeessan kitaaba dubbisaa immoo matni qofa dubbisanii deemuun sirriidhaa miti kasi miti namni kitaabni jalaa dubbatu kitaaba bantanii dubbisuu barbadan yoo isin jalaa dubbachuu baatellee dubbisuun dirqamummaa fi namni matni qofaan deemu waan baru maal godhuu qabda shariira dubbisuu qabda ulamaa'in bakka kanarratti maal jaan jettee waa hedduu dubbisuu danda'u qabna jechuudha amma immoo teknooloojiidhaan rabbiin fidee bakka waa hunda bakka iyyuu buusee jira shaamilaa mobaayila keessa fudhattee dubbisuu dandeessa shaamilaa gartee aayipaadii irra kaayattee dubbisuu dandeessa shaamilaa kompiitara irra kaayattee dubbisuu dandeessa kitaabni laabireerii jira ammaa ishee fuutanii dubbisuu dandeessanii waan takka takka dubbisuun dirqamata akkasumatti maal jettee عن ثمرة بن daa'ima uffatee ture ta'iti itti kan daa'imni uffatte sunu gumeen daa'ima sanii odoo hin ta'in yoo ta daa'ima sanii taatellee isuma itti kaaye malee daa'imni isaa fuudhaga waliin hin dhalanne akkasuma jechuudha bakka achi walitti maal jennee turre amma dura horii yataamaadha namni yataamaa guddisu horii yataamaa zakaa baasuu qaba jennee halee sirriitti haasofnee lafa keenya jirre jechaadha yoo ka daa'imaa taateef itti gaafatamuma daa'ima saniitiitu nama daa'ima san tajaajiluutu waan kanarraa gaafatama jechuudha irraa baasuu qaba jechuudha zakaa al tokkorraa baafta wanni itti beeknu laama akkasii miti amma dubartoonnummaan kunuu faaya kana keessatti waggaatti jijjiiruu danda'an isaanummaanuu namni wanta qofa yeroo takka deemaa ooluun fedhu laama yeroo xiqqoo deemtee namaasis kabiraa faasi dabalachuu dandeessi wanni kun waan dabalaadha akkas akka deemu yoo kataatu taate amatu hanga dandeessi turumaa waata wanni raabaasan tumar waan xiqqisheedha waan guddoo seentuun fakkaate waan guddoo miti waan jedha takka jechuudha miskiinna keessaa qooda qabaachuu qabaaf deemu bakka kanatti وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال يجون جل سمران صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نتي خنوا جوتي أن نخرج صدقة يجون صدقة باسو زكاة باسو تنو أججا من الذي يجون مشا نعده يجون يسول كينو
lilbee jechuun daldalaaf jecha waan qopheessine lafa keenyu takka jechaadha. Min alladhii nu'iddu jechuun meeshaa qopheessine ol keenyu, lilbee jechuun daldalaaf meeshaa daldalaaf qopheessu nu hayyi'uhu wa nuhdiru meeshaa daldalaaf finnu tokko jechaadha. Amma kana jechuun qodaa seeraa daldalaaf jecha namni ol kuusee taa'uu san min al-idaadi qopheessu waladi daliil alaa wujuubi zakaati fi maalitti tijaarati horii daldalaa keessatti fedhu horii ta'a, fedhu makiinaa ta'a, fedhu gartee shaqaxii ta'a, waan adda addaa kan fedhe ta'uusi kanarraa zakaa baasuudhatti ergamaan kanu ajaju ta'e jechaadha. Akkam gootee raabaaf ta'e waan kana amma fakkeenyaaf nama suuqii hojjetu yoo ta'u ta'e gatii ittiin bitte san shallagdeetu guututti lakkooftee maal shallagdaami lafa keeyseetima isumaa guututti hisaabdee walirra keeysee bakka zakaan irraa baasan yoo haga'u taate zakaan irraa baafta jechuudha. Abbaa daawutii gabaasa isnaaduu sanannee tuta kanaa layyinun jechuun laafaadha. Laafaallee ta'u jan laakiin sakata anu abuu daawuda abbaan daawud irraa callisee jira jan maskuutanuun abii daawud sahii jan kana qabadhu warra usuulaa biratti hadiisni abii daawud akkanuma odeeyseetuma irraa caljee hadiisa sahii calja malee hadiisa da'iifa yoo ta'e ni dubbata malee biratti harfuu jan saniifuu maskuutanuu abii daawud inni kuni summal munziriyyu ergasii munziriin irraa callise ibnu abdul barri maal jee isnaadu hasanun jee januma kanan hadiisa kana bareedaadha oonal maabuud sharii abii daawud jechaadha sanirratti dhayxee ilaalachuu dandeeysa. hadiisni malayyini haa inni jiru malee hadiisni nama biraa biratti maskuutanuu abii daawud waan ta'e maskuutanuun abii daawud jechuudha. Pirinsipilii warri hadiisaa lafa kaayatan maskuutanuun abii daawud sayyee jedhaniin jechaadha. Ibnu abdul barri nuu hasan hin jenneeni hasanun bareedaadha jeejan. Kaniifuu maal jechuu deemna meeshaa daldalaarraa zakaan ni baafama. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرجما ربي نجده وفي الركاز يجوني ووردر أوله تنوتي أرجع النخيزة تجورا ركاز يجون وانت أمتوني دوري أولا قبينيا يوخي هوري أمني دوري لفتي أولا قرأت بيجتين سننجرو maallaqa duriifaa warra lafa nama lafarraa harkatu jira jechaadha. Warqiifaa bakkuma warri durii maatiisi okkotee adda addaa keessatti ashaganii fuudhanii lafa keessa kaanii awwaalanii jira jechaadha. Isaan sun ammachumatti lafa dhiisanii deemanii namni tokko akkuma lafa qotu jirutti waan kanatti gadhiiseetuma baafate jechuudha. Rikaaza jedhama wanni kana waan qabeenya uummanni durii awwaale jechaadha. Alkumuusu jechuun takka shanaffaatiitu irraa kennama jechuudha. Kunimma zakaa ga'uu fi ga'uu dhabuun laaltu amanira naanna'uunis hin jirtu. Maali jennaan bilaashitti hirkattee jechuun mala. Odootti lafa hin argatte waan kana qabeenyuma warra dur lafa keessatti awwaalee ati baafatte jechuudha. Ogga akkasii maal goota bakka shaniif baafteetuma waan bakka takkaa kannite jechuudha. Akka duraaniiti miti kun. Bakka shaniif baaftee waan bakka takkaa kannita amanira naanna'uunis hin laalamu jechuudha. Odootti lafa hin argatte waan taate sababnallee hadiisa Bukaarii fi Musliimiitu qaba. Amma rikaaza keessatti zakaan ni jira jechuun uukeen ni jira jechuun kuni dhuguma waladiisu yufiidu anna rikaaza wanti qabeenyi uummanni durii awwaalanii nuti lafa harkanne laa jirii fi ahkaamu zakaati murtiin zakaa keessatti hin deemu baluu akka amwaalil qaniimati inni akka horii kaafira irraa booji'aniiti jechaadha. Akka horii booji'aniiti takka shanaffaatu irraa kennamuu qaba. Yajibu fi ilkumuusu wal baqiyyatu milkun liwaajiti wanni hafe immoo abbichuma harkate saniif qabeenya jechuudha. Yeroo baay'ee immoo gaarafaa keessaa harkatama walli kasi miti tuuliyyanii jira karaa keenyatti mala dhagaa kana warri durii walirra tuule uummata haliillaa faati tokkos godhee ja'a. Achifaa dhagaa sanfaa wal gubbaa guuranii odoo guuraniitu okkotee warqifaa qabdu faa kabaasu jiraa jedhanii haasawa sun karaa keessan jiraa qabeenyi kana wanni abbaan jifaara waliin jirtu ilaalan maal warri biyyatee fi lafa dachee gadi qote motora irratti qoqqooduu godheetuma raawwatama karaa keessatti itti qotan. وعن ابن مسعود عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي قال نجده في كنز فوري دلبي جتشارا وجده إذا أرجت خيستي رجل قربان كان أرجه في قريبة جتشوني بيجي أونا تكخيسا يتشورا منا أونا يتي فسروا دنديسا في قريبة جتشون إدو أونا هي الدار المنادمة الغير الآمرة منا نمن خيسا جيران يتشورا في قريبة جتشون منا أونا خيسا يتشورا وجدته جتشون يوني في قبيني سان أغرته في قرية مسكونة جتشون غند تاامتو تاتي غند نمن خيسا جيرو خيسا يوخ أرجو تاتي فعرفوا جتشون اتغافر دو قبيني سان أما ونكم مال في كنز جتشون قبيني قد وجده إذا أرجو رجل قربان
fi kharibatin jechuun mana ona keessa arge manni kun bakka akkam jiraa qorachuu qabdu jechuudha dura yoo ganda gartee qubatamee jiru fi qariyatin maskuunatin jechuun ganda qubatamaa ta'e tokko ganda namni keessa jiru keessa yoo agartu taate fa'arrifuu jechuun itti iyyaafadhu akkanumatti fudhatin qabeenyi kana ka eenyuuti jiitti gaggaafadhu yoo abbaan itti mul'atu way wajjata yoo isa garte moo fi qariyatin ghairi maskuunatin ganda qubatamaan ta'e keessa yoo agartu taate bakka namni jirre amma gaarafaa keessa agarte fafii jechuun isa kanaafi ofirri kaasee jechuun waan uummanni durii awwaalee lafaa kan keessatti alqubuus takka shanaffaadha inni kun rikaasaa wajji wal fakkaata jechuudha amma atilaa qocii tana keessaa aywa mana dullacha ifiifuu jigee tokko keessa qabeenya lafuma keessa argatte haa jennu fakkeenyaaf akkasii miti gandi kun ganda namni taa'u jiru waan ta'eef akkuma argitan isin fudhattu maal goota itti gaggaafatta qabeenyi kanaa ka eenyuuti jechaadha qociin tana dhageenyaan si hundeessuudha fi maallaqa sanii waluma irratti ni fudhatte jechaadha akkasii miti akkasii itti gaafatteeti yoo ka abbaan itti mul'atu taate abbichaaf kennita yommuu ka abbaan itti mul'atin taate dhabdu taate ni fudhatta jechuudha yoo bakki ati irraa garte sun ammoo bakka namni hin teenye yoo ta'e ila gaarafaa keessa ta'a bakka akkasiitti yoo qabeenya akkasitti argitu taate inni kunii fi wanti reefun ta'e rikaasa jenne sun tokko takka shanaffaarraa kenne ta'e jechuu qabeenya sanarraa waan hafe ni fudhatta akkara deemnu maajaa jechuun ati deemnu maajaa itti gabaate isnaatiin sanin jechuun karaa bareedaadhaan akkasii miti qabeenya ta'e san harkannaa waa takka bileeti hojjetaa mootummaatii miti deemtee daldalatta waa takka makiinaa bilatta waa kadhadhummoo sirriitti kennaa rabbi isa kamiin qabdi jedhamee nama lafa jiraachuu fedha walla inni hin ta'u namni lafaa eeguma yoo harkate gaariidha malee وعن بلال بن حارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن حارث راجبا فمرت كما ربي أخذ يجوني فوده من المعادن القبلية يجوني البودة إدو قبلية جد مبافة متوقع يجونا فنزراني فوده الصدقة يجون زكاني فوده إجارة البودة قتيلة فكيسا نعم مما ولا جفان جرو كثيرتي ورق قطوسا نمر رقوني مال قرو قمنا زكاة راباسا ينه irraa guuruun barbaachisaadha qabaliyyaan bakka warqeen sun irraa bahu laamma bakka albuunni sun irraa bahu jechuudha albuunni kun amma lafa qotuu qofa odoo hin ta'in harma dhagaarraa margu fa'aa jira jechaadha jira amma karaa keenya kana bakkasi jira jedhanii himama nuti agarree beeknu dhaguma faarraa cabsanii deemanii gurguratan nama gurgurate immoo ittiin qabeenya horate tokko illee arginu hin beeknu nuti jira jechuun albuunni jira uumaadhaan ma'adina hoggaanuu jennee innummaanuu duraanuu waan namni lafatti awwaalee miti laamma maadina jechuun albuuda uumamaani wanni kun lafa keessatti uumama yookiin dhagaa irratti uumama yookiin waan takka irratti uumama jechuudha. Albuuda takka isaanirraa sadaqaan fuudhamuu qabdi jedhee ergamaan itti murteessee jara sanirraayis fuudhee jira jechaadha. Hadiis abbaa daawudiitiitu gabaase. Baabu sadaqatul fitri hin jiru kee kun akkamitti anumni mara jaa? Ilma hin qabu? Keessanoo hin qabu? Akkam jettanii walii ofuu deemtanii yoo qabaatin kuniif walitti hin deemu wanti zakaa fitrii fi zakaa kaani baabu sadaqatil fitrii jiitti bareeffadhu gaa amma laqati lafa dubbannaan gammaddee kan fiideen deewa baabu sadaqatil fitrii jechuun baaba zakaa fitriitti jechuudha amma fitrii jechi yookiin maalirraa dhufe jechaadha al-iftaar soomana hiikuu jechuudha malaa uumama jechuu miti baabu sadaqatil fitrii jechuun baaba zakaa soomana hiikuuti jechaadha soomana ramadaanaa eegeefne booda hoggaa jiini ramadaanaa guutamee dhume booda zakaan kun kennama jechaadha bakka wakaana farduwa dirqamna ta'uun isii waan kanaaf sanati isaaniitti bara lammaffaati minala jirati yoo wanti dirqama ta'e baay'een waggaa lammaffaati jiraarraa jechuudha keeshaa ramadaana jechuun ji'a ramadaanaa qabla iid biyoomeen odoo iiddiin gahin guyyaa lama dura jechuudha amma guyyaa lama dura dirqama godhame hoggaa iiddi dhuftu akkasi zakaa fitiriidhaan uummanni kenne jechaadha inta qusxullaanii عن ابن عمر رضي الله عنه قال عبد الله عمر راجع بافمي قال نجد عبد الله عمر فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي دركما غode زكاة الفطر يجون زكاة صومنا يخودا سني ساعن جچون سجود من تمرين جچون سجود تميرا يچودا ساعي يوغا جن هماري حركاتن افور يچودا لام ساعين توكچي
muddii afurii jechuudha. Muddii afurii akkammoo lakkoofsammaan tanaatitti kiiloogiraama 2 fi walakkaadha jechaadha. Kunummaan ukas jalaamma. Saa jennaan hangam takka kiloogiraama 2 fi walakkaa jaan. Kuni innummaan kunummaas silmaama malee wannaa miti jechuudha. Approximately malee exactly miti wanna kun jechaadha. Akkasii miti rubuudha namni jee sirrumaa fuudha jechuudha. Kiloogiraama 2 fi rubuudha jennaaniis sirrumaa fuudhuu qabda jechuudha. Sa'aan jechuun suguda min tamrin suguda timiraa yookiin suguda garbuudha dirqama godhe garbuudhaa kennuu dandeessa. Timira irraa kennuu dandeessa. Alal abdii jechuun gabricha irratti dirqama godhe jechuudha. Walurree jechuun bilisa irratti dirqama godhe. Waldakar jechuun dhiira irratti. Walunsaa jechuun dubartii irratti. Ijoollee xiqqoo fi walkabiir jechuun nama guddaa irratti. Ijoollee xiqqoon qabeenya qabdu warrumaatii turraa kanna jechuudha. Milan musliimiina musliimtota irraa isaan kataan. Musliima ta'uu qabu immoo namni suni nama musliima ta'in irratti zakaan fitiriin jirtu jechaadha. وأمر بها يجوز زكاة فطري سنتين أجج نموذج قبل خروج الناس أدون من بانه إلى الصلاة يجون غير صلاة يجون غير صلاة إيدا أدون دم مدرو خدنا مقبض يجارا أكيد رايو بودا أنت دبرت جرتي سري متجولا أدون در إيدا تنبانه دور فوته في الرابع سو قبض يجو في الراخل نقبض يوخي نما ديمه أمة آخر نتخنو قبض يجو نما لا ولن تبانو منر ديفته أبلوتي تفرج جودي ممال ونيجت سننجر في الراكبة سو قبض يجولا درست ما هو أي شيء يسمى زكاة في مسجد جيسان إرجع عليه الصلاة والسلام أمة الرجال كبني في مسجد التولي كبني أبو هريرة فاتقولني أبو هريرة كان سيجبر ساعي شورا كذي بده غافة شيطان نروح يجي هماري هو زكاة في الإسلام أمة الرجال إتي أودو صلاة تنبان درست الرابع nama kennite deemuu qabda malee mana dhiibtee deemuun hin barbaachisu. Hadiisa Bukaarii fi Musliimiitu qaba. Walibni Adiyyiin jechuun ibnu Adiyyiif ni jira. Isa ilma Adiyyii jedhamuu fi daara quxuriifis ni jira. Biisnaatiin da'iifin jechuun karaa laafaadhaan. Wafi hadiisi Bukaarii hadiisa Bukaarii keessatti qaala jechuun ni jedhe kaanuu ni taani. Yulquunaa jechuun zakuma fixrii sanuu kennuu turan qabla fixrii. Fitrin dura biyoomin jechuun guyyaa tokko oo yoomeen jechuun yookiin guyyaa lama fa'a. If dura jaljeessitee fa'a kan nuti irratti wayya laamma. Guyyaa tokkoo fi guyyaa lama hadiisa Bukaarii keessatti jira. Odoo gartee itti fitridhaa sun hin geenye dura guyyaa tokko fa'a dura kennuu dandeessa. Guyyaa lama fa'a dura firraa kennuu dandeessa. Yeroo sannaaf hin mijaa'u yoo jette halkanuma fa'a fuutee maatiif warra zakaa fitrii guututti firraa geessu yookiin namoota miskiina jettee yaaddu saniif hirtee fixuu jechuudha. Akkasitti barbaachisa. geessudha salaatatti salaata yoo kutee akkasirra salaata san suusmara isaa ulaamma yeroo firraachi baasuu qabda jechuudha qabla khuruuj wa amara bi'a an tu'addaa jeebar wanni kun kennamutti ajaje qabla khuruujin naas ila salaata jechuun odoo namni gara salaataatti hin baane jechuudha kadini halkama firraa bakka tan namaatu hedduu dogoggora wanni akka itti deebi'ee dubbatu namni dogoggora laqni si salaatu booda kan maal waataatu abaluu fayyuu tokko ni jira maadee ni jira jennamu kana namumma duratti kan hin faala lakkaayatu musee jira deema akkas godhuu sirree miti jechaadha ibnu adii jira daara quxinii jira biisnaatiin da'iifin karaa laafaadhaan ognuuhum jechuun miskiinota duroomsaati anis xawaaf jechuun naanna'uurraa yaadalloo fi guyyaa kana keessa akka ganda keessan deemne miskiinaa kennaati miskiinni deemee sadaqaa kadhachuurraa usee haa taa'ee innis bashannanu jechaadha amma adiin kun da'iifa وفي محمد بن عمر الواقدي محمد بن عمر كيف جرى كما أنه كما إنه كنوت من روايته نجيح الرواية نجيح السندي الملقب يجرمي أبا معشر جرمي قال الملقب ولافظ أنه ضعيف ندينه لا فارجنا سلاي نمنا كنا مفاجئ مسكين ولا نمي بيانجرو أدين ذا فتبرمه متفقا يروم في الراتباسو قبل يجودا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. أبي سعيد الخدري رجبا فمين جده. كنا يكون في نتان نوتي زكاة فطري خنا خنا نتوه. صلى الله عليه وسلم زمان النبي جاء كيسا. ها أنجتون سجودة من طعام أنجتون سجودة من آني يجارا. من طعام جلام من طعام جتشجو. صورة وانتو من آني وانتو سن. كون دولك أبا كيسودا. أوسا من تمر جتو يوكي سجودة تميرا. أوسا من شعير يوكي سجودة غربولا. أوسا من زبيب جتو يوكي سجودة inaba goggogee jechaadha zabiib jechuun inabni hoggaanii goggogee walitti maxxane zabiiba jedhama jechuudha ashiitaan isaa inaba yoo jedhamu goggogaa isaatiin zabiiba jedhama jechuudha suguda isa saniitiitu kennama jechuudha amma kana wanni fideef maali Abi Sayyid al-Khudri wanni kana jedheef Mu'aawiyaadhaatiitu gaafa qamadii taate jedhan walakkaan sugudaani tahaa jedhan namni hin ta'u
جئ دم أبي سيد الخدري في أبي موسى الأشعري فاني لولن جيتشارا وفي رواية جتو رواية برا كيستي أوسع من أكتين يوخي سجودا آنن غوغو رايچورا أكت يچون آنن غوغوغي آنن كان واني تقول ني غوغو يتن آنن من مثل أبو جيرا تكون كتيمتي أما ني دوم فمالي آنن غوغو جرام مال جرام ni do so to anam to ko an dadda jilan jituda isma kata kai tan amma itin jida ta mun dan urgo sai urgo mba jida sa timti sani mitire urgo ban ananu makana mani warshatu anti godati gode gogoy itu sani ogani ko gogobe mal jadama akit jadamu rambe kamay jituda akala to gogoy sani maktam to ko ummato ta arabara kopi gode وانا كانت تقولني خلنا تقولني كاسيت سامي غوغو سامي انا نمان كنت دي وان غوغو تي بيچو فيچا دقيقه تاي نمان ويچو يسسمبا نملا سا امين اكيد انجتو سغود انان غوغوغي جيچو دا على ابو سعيد ابان سعيد دي من تعامل من دولي كبتا اذا ندنو باس مال غودي او سا امين تمرين او سا امين شعيرين او سا امين زبيبين جيچارا اما نموني غري سكنه دابته jechi qaamju qamadii rabu akaju jira asitti woni inni baane qamadidha wari juje sun sirri miti jan wa kana ta'amana yawma idin ash-sha'iru je jan nabi sayyid al-khudri nyaanni keenya gaafa san je ash-sha'iru sun garbuu ture jechara kasimiti garbuu ture qaama jechi juusun qamadii qofarran bu'u qamadii da yesani wari fatarkan dhiisaa jedhini je ilawta xaafiin da baay'ee bareedu gaashinu xaafiin keessuma galte jechuudha amma xaafii bira kunneet badhaanan gogogoo kan jiran gartu aywa amma xaafii fi midhaan biraammoo walitti shallagamu kam goonaa tayyattu jarrimmoo xaafiirra wanni isaan baay'ee jabeessan maali qamadiidha jechuudha qamadii sirriitti jabeessanii amma mu'aawiyaa wanni inni murteesse qamadiin tun gatii guddoo waan fuutuuf jedhe walakkaa sugudaa yoo kennanis rakkinan qabu jechaadha kiiloogiraama takkaa fi waa yoo kennine rakkinan qabu jedhee murteesse jenni lakki xiqquma gaafa ergamaa sanii deemna malee ta'arra dhuftanii idiit gootan tanan barbaannu wanni hundinuu xaa'aama eega jedhamtu wal jala galuu qabdi hin ta'u jechaadha amma laa madaalli isiin sun bar harkaan kennamuu qabu malee miizaanuun sun sirrii miti amma qixni silaa gartee xaafiin wanna kaa madaala kaaftuu fi qixni garbuun kaas tokkoo miti jechaadha akkasumatti saniirra amma saniifuu laa giddu galeessa namaa fuuneetuma harka nama saniitiin isii sana afur jechuudha harka kana afur hoggaana kane suguda jedhama laamma akkasiitu irra bareedaa jedhamu lamaawni garii maal jennaa yoo miizaana rakka keenya taate xaafii yoo taate immoo waanuma xiqqishoo ta'etu miizaana kaasa kasimiti yoo garbuu taate immoo waan hedduuti baay'ate miizaana kaasa jechuudha saniifuu sanirramma harkuma kana yooniif akkasitti qinee isa kana afur nama tokkoof jechuudha nama tokkorraa harka keenya kana afuriitiitu naqama nama kaanirraa akka kana afurii naqama akkasitti walitti deebitee miskiinaa kan nuti jechuudha akkasiitiitu irra bareeda على أبو سعيد أجتمع أنا مستنكاف كنا أمه رباية أمرك جنادو استنجا في معلومات كانوا من دام جنير معلومات جيتة كانوا بنديتا يوكي إمامات كانوا بنديتا يردو قالوا إن مسكين تقول تقاوم مرنا معلومات تشيان شينكافا نما بيكوف كنو مسكين تقول دولة كقولات سواني بديته تمانا كنو سنو متوقفا كنن أكثرهم قبولا سنيفو كمسكين كندا كنا والبيو bakka takkatti imama biratti namni itti godhame imamnummaan namatti godhe irraa wali qabijee guure miskiina ganda kanaati guututti waliin galuutti bareedaadha tokko kanee tokko dhiisuu namni nama ofiifaaf kennee ta'u maal jettee Abu Sa'iid ni jedhe abbaan Sa'iid ni jedhe amma ana maal jette nama amantaa sirriitti eegganne inni kun munaafiqa faa ta'e nama amantaa sirriitti eegganneef zakaanni kan namti beektaa akkasii miti nama amantaa sirriitti eegganne isa jennu sun wal mu'allafate quluubum jee miti warra qalbiin isaanii gara amantii sanaa gama nama daqfamte jechaadha amma namni sun amantii irratti laafaadha yookiin amantuma tanaa hin seenne inni moggaadha jedha jechuudha akkasii miti kaafira faa ture isaanuma sanuu as yaamnee zakaatti kennine sabba kun jirraa beekta gamanaan akkasitti as guuruu dandeenya jechaadha rakkinan qabu kun immoo zakaa kanatti kennaan bu'aa amantiin tun niin jabeessaa hojii itti cimuu danda'a jechuudha amantii sanatti sun jarri duraanuu qooda tokko qabaa jechuu hin jedha
amma nama gartee uummata keessatti dhiibbaa guddaa qabu manguddoo gandaa tokko laaltee maala guddaa akkasaan itti bakka inni kun nama hedduu qabeessisuu danda'a waan ta'eef gaala dhibba fa'aa kannaaf ergamaan gaafa dura nama tokkoof gaala dhibba ogaa nama tokko kennan akkam Allah woo Muhammad nama kennaa nama miskiinummaa Sudaanii namaa kennaa kun dhugaan bareedaadha jedhee nama hedduu fuuree fiduu danda'a jechuudha. Jarri duraanuu qooda qaba waan ta'aniif jarri lallaafaan sunis bakka qaba guyyaa qaban isaanis. Rasiimti. Abu Sa'id abbaan Sa'iidni jedhe amma ana jechuun ammoo ani je falaa azaalu jechuun anin deemu ukhrijuu jechuun suguduma san baasu sa'i san baasu irraan deemu kamaa kun ukhrijuu jechuun akkaan isa baasutti fi zamani Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam jechuun yeroo ergamaa keessa akkaan baasu san akkasi baasu irraa hin deemu balaan feete haa buutu jeeni maal irratti kana je sababa Mu'aawiyaati lamma tasimiti Mu'aawiyaan gaafa san isaatiitu biyya harkaa qaba Mu'aawiyaan hoggaa waan kana jijjiiree qamadii hoggaa taate walakkaa ta'uu qaba hoggaa jeeni tan murteessu ani laal Mu'aawiyaa waan feete fidi amma ana ammoo ani falaa azaalun deemu ukhrijuhu zakaa san baasuu irraan deemu kamaa kuntu ukhrijuu fi zamani Rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam akkumaan gaafa ergama baasu akkasumatti hin baasa malee Mu'aawiyaa siif jecha waan inni gaafa ergamaa godhu gadi hin dhiisu jedhanii abbaa daawudiif ni jira laa ukhrijuu abadan jechuun iluman baasu illaa saa'an jechuun suguda malee hin baasu walakkaa sugudaa jettee kanatti murteesse kun sirrii miti jeeni hin ta'u wanni kana akkamitti taati je'ee lolee jechuu Abii Sa'iid al-Khudrii fi Abii Muusaa al-Ash'ariin nama safaa tan beekne jechuudha shari'aa irratti baay'ee uummata jijjiimaadha jechuudha. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يجون فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي دير كما قول زكاة الفطر يجون زكاة غرتي صومنا هي خوداتني مالي سببين طهرة للصائم يجون أملا فائدة زكاة الفطر نودم طهرة نقول كل ليسو للصائم يجون نما غرتي كا صومنا بفسن من الله يجون تبعي ني صومنا كيسة تبعتي في والرفث يجون جتة توكو توكو خاني ني صومنا كيسة دبتي جارا الرفث هوغا جني هو الفحش من الكلام هذا فوقتا nama afaanii bahuu jira laama soomanuma kana keessaa sanirraa qulqulleessuu jechuun tapha waan faayidaa hin qabne waan ati hojjette fa'aa jira jechaadha haasawan maasis bu'aa hin qabne kan ati dubbatte fa'aa jira jechuudha haasawa fokkataa kanarraa qulqulleessuu fi waxooma sanii nyaachisuuf ilma isaatiin hiyyeessi nyaachisuu fi faman addaa namni zakaa sana kenne qabla salaata jechuun salaata iidaatiin dura fayya zakaatun maqbuulatun zakaarraa fudhatama qabduudha rabbi biratti zakaatun maqbuulatun jechuun zakaa qeebalamtuudha fudhatama harkattee jirti waman addaa namni immoo zakaa kana kenne eega salaata iidaa salaatee booda namni kenne fayya sadaqatu isin sadaqaa mina sadaqaate jechuun sadaqootuma biraarraa taate malee zakaa fixiriin jedhamte jechaadha gartee lama zakaan sagalee sirratti hafee jira jechuun deemna qadaan taatu dhiiroo isiin sun amma bakka sana laabbakee dubbiin nama shakkisiifte jechuudha. ايوه ثانيفو يروم في الراكن نوغاري وليست بصدقه الفطر فبقي الرجل تاركا للفريضه نمتي ثم مالته يافه فردي نما ديسه يافه تاي چوره بقى اكثاني يروم في الراكن نوغيا تو كفا دور ما دور في الراكن نوغا ابو داود ابي داود غباته ما جي غباس الحديث وسن الذين بريتر وتاولاكم حاكمتي سكنان كل جي ووافقوا زابيين اما هي اكثمت اساوجين والغالج ونين جسري دجله دبي كجبيسه في asbad daam suwan letika dubbi sammo bulu baye barbachi sada mamme tu kursi kana me isa sa ko fi to si dia kan